dhangaan shumoo yookiin mulluun boqqolloo baaqelaa yookiin ashanguree wajjin walitti dabalamuun hojjetama. Nyaata aadaa kanatti hawaasni godinaalee Harargee lixaaf bahaa bal'inaan itti fayyadamuun kan beekamu yoo ta'u, mishingaa fi garbuu akkasumas baaqelaa itti dabaluun aannan itti naqamee dhangaa meeshaa aadaa keessaa fal'aanaan nyaatamuudha. Dhangaan kun arraba irratti dhandhama bareedaa kan qabuu fi asirii sa'a 10 booda gara galgalaa nyaatama. Sababni isaa guyyaa hojiilee adda addaa hojjechaa oolu waan ta'eef innis bilchaachaa ooluun gara galgalaa nyaatama. Shumoon dur okkotetti yoo affeelamu, yeroo ammaa baay'inaan okkotee yookiin otteen waan hin jirreef meeshaa distii jedhamutti affeelamee aannan qabee keessaa qoritti godhamuun itti naqamee akka aadaatti yoo marsanii nyaatamu. Osoo anis keessa jiraadhe jechuun afaan si meeffachiisee gorora si cobsiisa. Shummoo hojjechuuf mooyyeef toomaan yookiin tumaan akaakuu meeshaa aadaa yoo ta'an, mukarraa kan tolfaman yoo ta'u, muka waddeessaa waliin suukan kana fakkaatan irraa hojjetamuun toomaan yookiin tumaan harka lamaan nama lamaan dubartoonni gamaa gamanaa sibboo naannoo Arsiiti kan jedhamu, Harargee biratti ammoo talaantala bifa jedhamuun tumama. Talaantala yookiin sibboo jechuun nama lamaan toomaa yookiin muka tumaa qabachuun dabareedhaan ol kaasanii mooyyee keessatti midhaan tumamu yookiin rukutamuudha. Yeroo ammaa baaburri midhaan daaku baay'achuun mooyyeef dhagaa midhaaniitti midhaan daakamuun yeroo ammaa baay'inaan hin jiru. Nyaanni bifa kanaan bifa aadaatiin qophaa'ee hojjetamu kan mi'aawu yoo ta'u, dhamallee akka qabu kan namaa sifaa'uu fi yeroo isa nyaatan dhibeewwan garagaraallee akka namarraa ittisutu himama. Yeroo ammaa kana midhaan baaburatti daakamu dhandhama isaatii wal qabatee wantoonni garagaraa kan duriitii wal bira hoo qabamu hanqina guddaa akka qabu hawaasni ni kaasa. Dubartoonni lama ta'anii mooyyee tuman talaantala jedhama. Naannoo Arsiitti ammoo sibboo kan jedhamu yoo ta'u, dubartoonni akka haala qabatama naannoo isaaniitiin yeroo mooyyee tuman humna akka isaaniif ta'u mooyyee fakkeessanii kan hojii hin jaalanne arrabsuun, jabaa namaa faarsuun dubartii boosetti yookiin tan hanqina qabdu tallisaa nama arrabsuun weeddisuun, samooyyeen maal na seete, ta nyaattee hin dhugne na seete, tan dhooftee hin baafne na seete jechuun weeddisuun. Shumoo yookiin mulluun boqqolloo bishaanitti naquun sa'aatii muraasa tursiisanii achiin booda muka mooyyeetiin findiguun irraa afuufanii atara, baaqelaa, daangullee, boloqqee, gaayyoo fi shumburaan kan argame keessaa tokkoon walitti makuun bilcheeffamuun iddoowwan tokko tokkotti dhadhaa fi aannan itti naquun nyaatama. Shummoo yookiin mulluun dubartoota ulfa hin qabneef umrii hin deeminiin kan qophaa'u yoo ta'u, sababni isaa dubartoota humna qabaniin waan hojjetamuufi. Shummoo yookiin mulluun yeroo daboo yookiin guuzaa mana keessatti darbee darbee ni barbaachisa. Qophaa'uunis ni nyaatama. Dhangaa gaarii dharraaf yeroo kamiyyuu nyaatamu. Hawaasa Harargee lamaan biratti shummoo yookiin mulluu waanuma ofii qabnurraa bifa gabaabaan qopheeffannee nyaannee mi'aa isaa dhandhama isaa dhandhamuu dandeenya.